Raadiyoo Simbirtuu. Dhaggeeffattoota keenya sa'aatii keenya eegnee qophii har'aaf ta'u jennee hunduma isaanii sirbootaatiin qindeessinee qabannee jirra. Akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakkumaa fi haala jirtanitti isin biraa ga'u jenna. Kun raadiyoo Simbirtuuti. Har'as sagantaa keenya akkuma yeroo kaanii oduutiin tokko jennee eegalle sirba tokko kan isin bohaarsa jennu itti isin aansina. Itti aanee immoo qophii addaa fi qophii imalaatu dhiyaata. Bakka simboo qophii addaa waan qabannee dhiyaanneef simboon hafuusaatti dhiifama isiniin jenna sumaatiin. Marreen hanga xumuraatti nu waliin tura jecha amma gara oduutti dabarra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma oduun isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo hidhuu ammas itti fufee jira jechuudhaan liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa himate. Murteen abbootii seeraas barattoota Oromoo fincila diddaa gabrummaa eebilaa keessa jirtu jedhamanii hidhaman irratti isaan kennan dabballoota biyyittiitiin hojii irra hin oolle jedhe. Jaarmiyaan kun akka jedhetti mootummaan leenjii siyaasaaf yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti kan qabe gaaffii warri barattoota ajjeesan seeratti haa dhiyaatan waan gaafataniif ambootii barattoota 100 qabee sanqalleetti isaan hiraarsaa jira jedhe. Haala wal fakkaatuun gaafa hagayya 22 yuunivarsiitii Wallaggaatii barattoonni Oromoo 5 qabamanii konkolaataa kan gabateensaa 486 ETtiin fudhatamanii achi buuteen isaanii hin beekamne jedhe. Kana malees mootummaan Itoophiyaa hagayya 14 bara 2014 godina Iluu Abbaa aanaa Dooranni araddaa Elemootii Oromoota 100 qabee hidhaa keessa isaan kaa'ee jira jedhe. Obbo Waaqtolee Gabree, Obbo Siisaa Amaanaa, Obbo Kamaal Azaalii, Adda Zayituunaa Waaqofaa warra hidhaman kana keessatti jiru jedhe. Jaarmiyaan kun itti fufuunis mootummaan dhimma seeraa biyyattii keessa harka isaa naqatee jira jechuudhaan komate. Fincila diddaa gabrummaa eebila darbe Oromiyaa keessatti ka'een wal qabate barattoonni Oromoo hidhamanii himataman keessaa kan manni murtii aanolee wabiitiin akka isaan bahan jedhee ajaja dabballoonni fudhachuu didanii jedhe. Akka kanaan dambii doollootii namoonni 64, ambootii namoonni 10, sibuu siree fi diggaatii namoonni 40 ajajni mana murtii dabballootaatiin fudhatamuu waan dideef Oromoonni kunneen hidhaa keessatti hiraaraa jiru jedhe. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa hidhaa fi ajjechaa seeraan alaa humnaan leenjii kennuu, ukkaamsuu fi hiraarsuu barattoota irra geessisaa jiru hatattamaan akka dhaabu jechuudhaan gaafateeni. Leenjii siyaasaa mootummaaf kan yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamteetti walitti qabaman barattoonni Oromoo 800 caalan kibxata gaddaa waraana mootummaa Itoophiyaatiin ukkaanfamani. Barataan tokko immoo rasaasa hidhattoonni mootummaa dhukaasaniin yuunivarsiitii keessatti lubbuunsaa baheeraa jedhe maddi keenya achiiti. Hamma oduun kun qindaa'eetti reeffa barataa kanaas mootummaan hin kennuu jedhee jedhame. Maqaan barataa kanaa garuu eenyu akka ta'e maddi keenya nuuf hin eerre. Mooraa keessatti rasaasni itti dhuka'aa jiraatus barattoonni gamtaadhaan gara magaalaa Naqamteetti bahanii dhaadannoo isaanii dhageessisaa turani. Mirga keenyaaf falmanna, bilisummaa feena, kaartaan Finfinnee haa ka'u, Oromiyaan ofiin ufaa bulchitu, warri barattoota ajjeesan seeratti haa dhiyaatan kan jedhuu fi kan biroo dhageessisaa magaalaa keessa naanna'aa bulani. Poolisoonni immoo magaalaa Naqamtee keessa guyyaa kaleessaallee mana namootarra naanna'anii nama sakatta'aa oolanii jedhame.
Waraanni bilisummaa Oromoo waraana diinaatii kan ittiin jedhee waraana mootummaa Itoophiyaa ajjeesuu beeksise. Ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa gaafa hagayya 21 bara 2014 Wallagga Bahaa aanaa Giddaa naannoo Guuttinitti waraana mootummaa Itoophiyaa 5 ajjeeseera jedhe. Qondaalonni dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti fincila diddaa gabrummaa itti jiran irratti wal qorataa jiraachuun dhagahame. Maddi Raadiyoo Simbirtuu akka jedhetti qondaalonni dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo yeroo ammaa kana Bishooftuu keessatti gaaffii barattoonni Oromoo kaasaa jiranii fi haala isaa gamaggamaa fi walis qorachaa jiru jedhe. Gaaffii barattoonni kaasaa jiran irratti keessi dhaabbachaayyuu jeequmsa keessa galeera jedhame. Qondaalonni kunis yoggaa wal qoratan atuu keessa jirta waliin jedhaa jiru jedhame. Qondaalota sana keessaa warri duuba taa'ee dhimma kana kan oofu adda bilisummaa Oromoodha jedhanii falmanis jiru turanii jedhe maddi keenya. Adda bilisummaa uummata Tigraay irraas UPDOtti dhimma kana akka tattamaan dhaabbatu jechuudhaan dirqamni itti darbeera jedhanis. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo hidhaan nurraa haa dhaabbatu abbaan biyyummaa Oromoo haa mirkanaa'u jechuudhaan torbee kana keessa hiriira bahanii mootummaa balaaleffataa oolan. Mootummaan immoo barattuu Meetii Nagarii, barattuu Leensaa Haayiluu, barataa Lammii Tarrafaaf, barataa Firaa'ol Ajjamaa fi barataa Firaa'ol Ayyaanaaf dabalatee barattoota 230 ta'an gaafa hagayya 23 fi 24 madeessee isaanii jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa maatii barattoota Oromoo bilbilaan sodaachisaa jiraachuutu dhagahame. Oduun keessa dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi madda keenya Naqqamtee irraatii Simbirtuu qaqqabe akka mul'isutti qondaalonni tika federaalaa fi dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo maatii barattoota Oromoo kan godina Qeellam dhihaa Bahaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bilbiluudhaan ijoollee keessan akka isaan adabatanii leenjii hordofan itti hima ta'uu baannaan isaanii ajjeesna jedhanii doorsisaa jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuutti barattoonni gaaffii adda addaa yeroo gaafatan dabballoonni waltajjii sana gaggeessan sossobaa fi sodaan keessummeessaa jiru. Haa ta'uutii humnoonni tikaa ammoo yoggaa barattoonni achi keessaa bahan karaatti qabanii isaan ukkaamsaa jiru jedhame. Hanga ammaatti barattoonni Shaambuutii 3 gaaffii gaafattan jedhamanii ukkaanfamanii bakki isaan bu'an hin beekamne jedhe maddi keenya achi keessaa. Wargayii kun wargayii amalee gaaffii gaafatamne dabalataa jedhanii baay'ee nufachaa jiru. Akkasumas ijoolleen gaaffii gaafattee yeroo gadi baatu ijoolleen qabamanii madarbaa jiru. Gaaffii gaafanneef deebii keenya kanaan dura hin arganne ammas arganne hin jiru. Gaaffii yoo gaafanne kun hundarramnaan midhanii gaafa gaafatan jechaadha. Ijoollota 3 dhoowwita isaanii bamanii gaaffii gaafatamanii isaan gaafatamanii har'a garuu walgahii irratti hin argamne ijoolleen sun. Itoophiyaa keessaa intarneetiin cufamaa fi bilbilli namootaa ukkaanfamaa jiraachuun dhagahame. Maddi Raadiyoo Simbirtuu akka jedhetti edda torbee tokkootii as Finfinnee fi Oromiyaa keessatti tajaajilli intarneetaa ciccitaa fi bilbillis daran ukkaanfamaa jira. Bilbilaan kan haasaamuu walakkaatti kan ciccituu fi waan barreeffamus qara darbaa jira jedhame. Biyya sana keessatti intarneetii fi bilbilli kan mootummaa ta'uunsa beekamaadha. Dhumarrattis leenjii siyaasaa fi yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessaa adda addaatti walitti kan qabamanii jiran barattoonni Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo akka mirkanaa'uuf gaafachaa jiru jedhame. Addatti immoo barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Gimbii heera mootummaa Itoophiyaa keessa kan jiru
mirgi hiree ofii murteeffannaa kan keeyyata 39ffaa keessa jiru Oromoof mirkanaa'uu qaba jechuudhaan gaafatanii jedhani. Achirraatii nama nutti himuu qabna. Amma self determination ijoolleen kan gaafatanii warri qabanii qabanii ijoolleen barattoota warra abbootii jawaattii gurguraatanii biyya keenya wajjin laannee Oromiyaan kan Oromooti barattoonni Oromoon baay'inaan gaaffiin keenya karaa Oromoo ni argatu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya hammaaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turte gaarii. Manni jalqabuma irratti bu'uurrii fi dhaabni isaa hin tolle kan jiru osuma fakkaatuutii hunkutaa'uunsaan oolu. Biyyi kan uummanni gama tokko osoo hin jaallatiin lafeen isaanii caccabee akka utubaatti dhiigni isaanii immoo bishaan ta'ee maragee ijaare
jiraachuun ishee akkuma nama mukarra taa'ee muguuti. Durumaanuu biyyi fedhii uummattootaa fi sabootaatiin hin ijaaramne erga qawweetiin ijaaramtees immoo isa tokkoof haadha buddeenaa, isa tokkoof immoo haadha deesse taate fincillee fi atakaroon ishee keessaa tasa dhibuu hin danda'u. Akka durii fi akka bareettan si bulchaan yoo jiraate lakkii akka baranaa malee akka duriitti si waliin hin buluutu dhalata. Impaara Itoophiyaa keessattis kan mul'atu kanumadha. Sabootaa fi uummattoota gosa 84 caalantu qawweetiin walitti qabamanii osoo waliin galiitiin gara bara 140 biyya tokko keessa jiru jedhamu malee gargar jiraataa yoo nagahani. Dhiiga warra cabeen haa ijaaramtu malee sirnoonni dabareetiin dhufaa darban impaarettii keessa siyaasaan, hawaas dinagdeetiin, misoomaan uummattoota sana qixxee tajaajiluurra isaan biroo ajjeesuu, hidhuu, saamuu, biyyaa baasuu, tajaajila hawaasummaa dhorkachuu fi siyaas dinagdeetiin qofxeessuu aadeffataa yoo nagahanii jedhamanii ifatti balaaleffatamaa jiru. Sirna amma impaara Itoophiyaa bulchaa jirus bifaan adda haa fakkaatu malee aayinaa fi gochaan warruma durii sana fakkaata jedhama. Kan koo malee kan kee hin dhaga'u jechuu fi mirga waliigalaa sarbuutiin. Fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti erga ka'ee baroota haa lakkoofsu malee inni bara kana aayinaa isaatiin guddaadha jedhama. Keessattuu immoo ganna kana kan mootummaan Itoophiyaa siyaasa isaa isaan barsiisuudhaaf jedhee yuunivarsiitiilee keessatti humnaan kan walitti isaan qabee jiru barattoota wajjin akka waliin galletu dhaga'amaa jira gama Oromiyaatiin. Akka mooraatii hin baaneef dhorkamanis barattoonni Oromoo achuma keessatti gaaffii abbaa biyyummaa sabaa gaafachuu fi hiriira bahuudhaan mootummaa sana balaaleffataa akka jirantu dhagahame. Qophiin addaa har'as kanarratti xiyyeeffata. Leenjii siyaasaa mootummaan kennuufiif barattoota Oromoo gara 6,000 caalan mooraalee 15 keessatti walitti isaan qabee jira. Hagayya 23 irraa eegalee. Yuunivarsiitota kan akka Haroomayaa, Dirreedawaa, Adaamaa, Madda Walaabuu, Bulee Horaa, Finfinnee, Amboo, Naqamtee, Shaamboo, Gimbii, Mattuu fi Jimmaa fa'aatti. Keessattuu Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Wallaggaa kan akka Naqamtee, Gimbii fi Shaamboo keessatti, kana malees Yuunivarsiitii Jimmaa, Bulee Horaa fi Mattuutti gaaffiin abbaa biyyummaa ka'uurraan mootummaanis barattoonnis karaa danda'aniin tarkaanfiitti ce'anii jiran. Ijoolleen mooraa keessatti hiriira bahuudhaan mootummaan immoo humna waraanaa fi humna tikaa hidhatee qabuutiin ijoollee hidhuu, ukkaamsuu fi reebuufitiin walitti seenan. Mee haala isa kan Yuunivarsiitii Amboo achirraatii haa dhageenyu.
Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Ambootii gaafa hiriira mormii bahan sana humni tikaa hidhate kan mootummaa Itoophiyaa barattoota gara 250 ta'an hidhuun shamarran Oromoo barattoota jechuu kiyya dabalatee hedduu isaanii immoo reebbichaadhaan isaan madeesseera jedhu warri ijaan argan achiiti. Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Naqamteettis haala irra caalaatu mudate akka maddi simbirtuu kaleessa achirraa jedhee fi qeerroon bilisummaa Oromootti. Durumaan immoo gaaffii kaasaa akka turan barattoonni yuunivarsiitichaa gaafa gaya 26 hanga gaaffiin keenya nuuf deebi'utti leenjii siyaasa keessanii hin hordofnu jedhaniini. Kanaan agaaziin mooraa fi bakka ciisaa ijoollee seenee dhukaasatti bane. Barattoonni immoo gamtaadhaan magaalatti bahanii dhaadannoo dhageessisaa bulan. Barataan tokkos rasaasa mootummaatiin lubbuunsaa baheera. Barattoonni Oromoo yuunivarsiiticha sana keessaa lakkoofsi isaanii 800 caalu immoo humna mootummaatiin ukkaanfamanii achi buuteen isaanii hin beekamne akka maddi keenya Naqamteerraa nutti himetti. Magaalaan Naqamtees waraana mootummaatiin guutamte poolisiinis mana namoota tokko tokkorra naannee ijoollee barbaadaa jira jedhan. Mee amma immoo barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Naqamtee magaalaa keessa naanna'anii kan isaan jechaa turan caqasaa. Gaaffiin barattoota kanaa bakka yuutii wal fakkaata. Gimbiitti immoo heera mootummaa Itoophiyaa keessa kan jiru keeyyanni 39 akka Oromoodhaaf mirkanaa'u gaafatani. Isa chirraas nama nutti muqamna. Gaaffiin barbaachisu biyyi kun dimokiraatawaadha.
rakkoo tokko humnaa jedhanii ijoollee boonsi barbaadu ijoolleen barattoota ammoo dhiiraa jiru barbaanni gaaffilee deebii qabamu kaasaa jira. Ila kaasuu turamee dandeebanii inni waraanaa dhufee naannoo waraana bilisaan akka jira. Kanaaf wanni itti famaa jira. Barattoonni baranni mootummaa gurguruu namoota keenya beekuudha kaayyoo keenyaa fi sagalee keenya barsiin namni ta'aa jiru ammatti garuu hin kaanii gara hedduutti immoo dhufee biyya bilbila. Barattoonni an isaan gaafatan amma yoona kan maal jedhudha ijoon gaaffii isaanii waa'ee maaliiti? Amma self determination ijoolleen isaan gaafatanii warri qabanii qabanii ijoolleen barattootaa warra abbootii jawaattii fayyaatanii biyya keenya barsiin laannii oromiyaan kan oromooti barattoonni oromiyoon baay'inaan gaaffiin keenya karaa fayyadamuusa biyyi faargatu. Amma barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Gimbii kun gaaffii kana kan kaasan karaa irratti bahaniitu immoo galma walgahii keessattidha? Iyyoo galma walgahiiti. Galma walgahiitti kaasanii biraashii keessaa ammoo argisiisanii ijoollee waraanaan eegaa jiru hin baane. Humni waraanaa magaalaa Gimbii qubateeru baay'eedha? Inni baay'eedha. Barattoonni amma fedhiidhaan irratti hirmaataa jiru moo dirqiidhaan leenjii kanatti kan dhufan siruma isaallee? Dirqiidha malee fedhiidhaan miti. Uummanni maal jedha uummanni Gimbii? Uummanni barbaadu fedhii beekamaadha. Uummanni fedhii kanaan qabu. Egaa dirqamee godhan malee fedhiin uummataa immoo uummanni bilisummaa barbaada. Hin barbaanne uummatii fedhiin uummataa immoo hin barbaadan dirqamanii. Akkuma bakka kaanii Shaamboottis humni tikaa ijoollee gaaffii gaafatan walgahiitiin booda karaa irraa qabanii ukkaamsaa jiruudha kan jedhame. Achi keessaas haala isaa nama nutti himuu qabna. Yeroo ammaa kana haalli walgahii isaa baay'ee ulfaataadha. Walgahiin kun walgahii jedhama malee gaaffii gaafatamne humni dabalataa jedhanii baay'ee nuffachaa jiru. Akkasumas ijoolleen gaaffii gaafattee yeroo gadi baatu ijoolleen qabamanii darbaa jiru. Gaaffiin barattootaa ammayyuu inni kanaan duraa inni marsaan lammaffaasaa jechaadha. Gaaffii gaafanneef deebii keenya kanaan duras hin arganne ammas arganne hin jiru. Gaaffii yoo gaafanne kun hin dararamnaan midhanii gaafa gaafatan jechaadha. Isin ammasiisuma kanaan duraa kakaasuu barbaaddu yaada jedhaniitiin ijoollee baay'ee rakkisanii baay'ee. Amma gaaffii waan gaafataniif barattoonni hidhaman jiru yoo jiru ta'e maqaa isaanii fakkeenyaaf kaasuu dandeessaa? Maqaa ijoollee listi isaanii amma qaban ijoollota sadii immoo akkam iddoo buuteen isaanii bamanii gaaffii gaafatamanii isaan gaafatamanii har'a garuu walgahii irratti hin argamne ijoolleen sun. Ijoolleen akka biyya dhaqanii yoo gaafanne ijoolleen xiqqaan gajjanii amma sodaatanii ma jiru garuu biyyaa boorutti immoo gaaffii isaa itti fufa jedhanii ma jiru. Humni waraanaa naannoo Shaambuu qubateeru baay'eedha? Baay'eedha. Baay'eetti qubachiisanii fidan. Mata dureen leenjii keessan immoo maal jedha? Dhimma nageenyaa jedhanii maqaan nageenya jedhamu garuu nageenyi immoo jiru. Nageenya yoo gaafatte kun oreeffamuu darabeeffadha nageenya kan malee. Deebiin isaa jechaadha. Uummanni waanuma falatu abee furmaatuma isaa jedhee dadhabeema jira amma danda'ame waanuma jajjabeessaa jira waanuma kakaasaa jira bakka yeroo. Barattoonni gaaffii dhaabaniiru moo gaaffii isaanii gaafataa jiru immoo? Hin dhaabne dhaabuu hin dhaabne ammayyu. Dabballoonni isin leenjisan immoo yoggaa gaafattan maal siniin jedhan? Isaan waa tokko hin jiran isaan afaanuma laafanii ma dubbatu ilmaan na'u bakka isaan gaaffii gaafatamaniif yeroo deebiin isaanii baay'ee natti ulfaatan na'u garuu yeroo makaraa duubaa waan nama keessaan cinaa jechuun wallaalame malee isaan nagaadha jechuudha. Amma tokko fuulduratti garuu duuba isaanii hin deemne. Yoo gadi bahanidha alattidha nama hidhu jechuudha ijoollee. Haala isaaniitiin gaggeessanii wallaalle malee yeroo barattoota biraa fuulli isaanii baay'ee nagaadha. Barattoota keessa immoo wal basaasuun jira barattootuma ta'anii kan wal basaasan jiru. Isaan wallaalle barataa keessa ta'ee isaan keessa ta'ee isaan wallaalame malee fuulli baramimmaa nagaadha. Tole fayyaa ta'e guyyaa gaarii. Dhaggeeffattoota keenya maqaa maddeen keenya kanaa sababa nageenya isaaniif jecha dhahuu dhiisuu keenya nuuf hubattu jennee abdanna. Dhimmoota kanarratti yaada gara mootummaa baruudhaaf gara bulchiinsaa fi poolisii Amboo, Gimbii, Shaamboo fi waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan Finfinnee jiru akkasumas waajjira obbo Muktaar Kadiritti bilbilee gariin isaanii bilbilli seenuu dide gariin immoo nama nuu kaasuu dhabne. Yaada isaanii akkuma argannetti qabannee dhiyaanna. Limu kan
Hayyee dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa qophii keenyaa akka ta'e qophii imalaatu dhiyaachuuf jedhama. Qophii kana keessatti torbee kan eegalle waa'ee saamichaa lafa Oromoo irratti hayyuu Oromoo tokko keessummaa kan taasifanne qabannee dhiyaanneerra kutaa xumuraasaa jechuudha. Dr. Alamaayyoo Kumsaa Yuunivarsiitii Chaarlisitti biyya Cheekii keessatti barsiisaa sooshoolojiiti. Waa'ee gurgurtaa lafaa irrattis nama qorannoo gaggeessanidha. Qophii keenya darbee keessatti Dr. Alamaayyoo Kumsaani lafa saamuu jechuun gartuun tokko kan humna qabu tokko uummata lafa tokko irra jiraatu irraa otoo isaan hin mariisisiin fedhii isaaniitiin ala humnaan irraa fuudhee yoo gurgurate yookaan yoo fudhate dantaasaarra yoo oolfate saamamee jedhamaa jedhanii nutti himanii jiranii. Seenaa lafa gurgurtaa impaara Itoophiyaa keessaas kan inni eegalee babal'ifachuu kan inni eegale bara Minilik akka ta'e Minilik Haayile Sillaasee fi Darguun namoota gaba kaamarraa fidanii Oromiyaa fi Gaambeellaa fi uummattoota kibbaa gama kibba impaara Itoophiyaa warra jiran irratti akka qubachiisanii malkanyoonni akka dhufatanii lafa Oromoo isaanii fi warra kaanii qabatanii akka turan himanii jiranii. Yeroo ammaa kana immoo mootummaan ammaa kun lafa Oromoo addattuu namoota biyya alaa kan akka Hindii, kan akka biyya Israa'el, Saawudii Arabiyaa fi Awurooppaa irraa dhufanitti gurguraa akka jiru. Gurgurtaan sunis xiyyeeffannaa kan inni godhame Oromiyaa fi saboota kan akka Gaambeellaa fi Beenishaangul warra kibbaa fa'aa akka ta'e. Gaambeellaa fi Beenishaanguliif immoo irra caalaa namoota warra dhalootaan Tigraay ta'anitti akka kennamuu fi ka Oromoo maaliif biyya alaatti akka gurguramuun feesisemmoo wayita ibsanis dippiloomaasiif gargaarsa maallaqaa fi meeshaa waraanaa namoonni biyya alaa qabeenya isaanii fidanii asitti dhangalaasan kun akka isaan mootummaa kanaaf gargaarsa godhan irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamudha akka jedhanii nutti himaniiru. Kutaa lammaffaa irraa keessatti immoo eegumsi lafa kanaaf godhamu maal fakkaata fallisaawoo maal wayyaree kan jedhuu fi kan biroo kaafnee ilaaluuf deemna. Jalqaba mee lafti kun hoggaa gurguramu gatii gahaatiin gurguramaa laata? Gurgurtaa isaarraa immoo eenyutu fayyadamaa akka jedhu nutti himuudhaan eegalu. Mee Dr. Alamaayyoo har'as guddaa galatoomaan siniin jedha. Lafti Oromiyaa fi warra kaanii wayita gurguramu gatii hagamiin gurguramu laata heektaaratti waggaatti mee kan biyyoota biraa faana wal qabnee tolaalle itti fufna mee isarraa. Baay'ee gaaffii gaariidha. Nama ilaaluu fi waanuma biyya abbaan qabne akkuma barbaadanitti itti taphatu. Mee biyya tokko Jarmaniidha. Biyya sanatti lafi hektaarri tokko $22,000 waggaatti. Garuu lafi biyya Oromoo $20 gadi. Kana jechuun waamaniituma tola hiraniif. Yoodhuma Afriikaadhuma naannoo keenya wajjin wal cinaa qabnee ilaalle Afriikaatti hektaarri tokko $350 amma $800. Biyya Itoophiyaatti bara 2009 ka'ee $26 amma $42. Ilaaliga. Waggaatti. Biyya Itoophiyaatti $26 amma $42. Biyya Afriikaatti averejjiin isaas $350 amma $800. Waggaatti. Waggaatti. Biraazilii fi Arjentiinaatti $5,000 hamma $6,000. Egaa kana wal cinaa qabee namni ilaaluu danda'a akka tola lafa Oromootiif lafa warra kolonii jiranii sira horachuudhaaf humna isaanii nurratti cimsachuudhaaf kan isaan kana godhan. Amma wayita lafni kun warrarra jirurraa fuudhamee namoota abbootii qabeenyaa biyya keessaas haa ta'u biyya alaatti kennamu akka isin quba qabdanitti akka qorannoo keessaniitti ni mariifamamu gaafatamu uummanni lafa keessan kennuuf deemnaa akkam jettanii kana kanarraa fayyadamtuu kana kanaattu bakka isinii bu'aa faayidaan isaa kanaafidha jedhamee itti himamamoo goodumatti irraa buqqisanii goodaatti gatu moo laftillee bakka bu'umsi kennamaa fi gahaadha jireenyi isaanii fooyya'eera warri lafa sanarraa buqqaan akkami qorannoon keessan hoggaa kana? Isaanii sabaan mari'achuudha haafuuti dhaqan wanto lafa laandi baankii kan jedhamu qabu lafa deemanii lafa cooma qabu
jechuun lafa baay'ee waggaa dheeraadhaa fi midhaan baasuu danda'u, lafa bishaan qabu, lafa tiraanspoorteeshiniitti dhiyoo ta'e dhaqaniitu lafa kana qoratanii katabataniitu walitti qabu. Isa walitti qaban kana warra biyya alaatti dhiyeessu lafa akkasii qabnaa kottaati horii irratti dhangalaasaati qotaa jedhanii. Kanaaf Gambeelaa ta'uu, Beenishaangula ta'uu, Oromoo ta'uu saba sanaan mari'atanii sabi sun hin fudhanne. Isaan kana godhanii dhaqanii amma ta'u banarraatti asii kaa'aa jedhuun yoo ka'uu baatanii loltuu isaanii itti erganiitu achi ari'u malee waliigaltee tokko maleedha kan isaan irraa ari'an. Eessammoo qubatu? Isaan egaa akka jedhanitti lafa karaatti dhiyoo, lafa bishaan isinii dhiyeessinaa, mana barumsaa isinii dhaamnaa, iddoo gara biraatti isin geessina jedhanii humnaan iddoo gara biraatti geessu. Achi gaafa ga'an karaan hin jiru, bishaan qulqulluun hin jiru, manni qorichaa hin jiru. Iddoo sanatti namni agabuudhaan dhukkubaan dhumaa jira. Mee gama aadaa fi bakka seenaa qabeessa ta'e kan Oromoo sana qe'ee ofii irratti kan duratti qabatanii eeggatanii turfatan sana dhabuu irrattoo yookaan immoo eegumsa naannoo irrattoo miidhaa qabaa lafa gurguruun kun Dooktar? Dhiibbaa guddaa qaba. Akka hiikaa sabaatti yookiin neeshaniin kan inni irratti hundeeffamu lafa seenaadha, afaani. Saba Oromoo, Oromiyaa, Oromiffaa kun sadan walitti bahee ilaalamuu hin danda'u. Lafa sanarraa buqqisanii ari'uu jechuun nama sana eenyummaa isaa balleessuudha. Seenaa Oromootti bara Haayile Sillaasee Jilee warra jedhamu gosa Oromoo tokko karaa Awwaashirraa ari'anii achi Shonkora Gadaa qotatanii ittiin lafa sana irraa fudhatanii ari'an. Amma gosi Jiree jedhamu eessa akka jiru hin beeknu. Lafa jechuun gosa irra jiru sanaan moggaafama. Yoo fakkeenyaaf lafa itti ilaalte Sayyoo jedhama. Sayyoo jechuun gosa Oromoo tokko. Kanaaf iddoo tokko saba sana ari'uun, gosa tokko ari'uu jechuun aayidentitii Oromoo tokko balleessuu jechuudha. Lafi maqaa Oromootiin kan moggaafame. Kanaaf lafa Oromoo irraa kaasuu jechuun eenyummaa Oromoo balleessuu jechuudha. Mee amma lafa gurgurtaa Impaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jirurraa yoo cuunfinee ilaalle eenyutu fayyadame, eenyutu miidhame? Garee sadii jira amma. Gareen lafa gurguru jira, gareen lafa bitu jira, gareen lafni isaa gurguramee jira. Kana wal cinaa qabdanii ilaaltanii sadan kana keessaa faayidaa fi miidhaa inni qabu eenyuuf fayyadame, eenyuun miidhame moo sadanuu wal qixxeedhuma fayyadamaniiru moo akkamidha gala qorannoon keessan Dooktar? Egaa isa warra lafa bitu kana yookaan isaanii horii qabu, biyya lafaa naanna'aniitu lafi baay'ee rakasa ta'e lafi nama mindaa xinnoo baasanii fi bu'aa guddaa argatani kan isaan barbaadan. Kanaaf akkuma jedhame kottu fudhuu jedhaniiti kan isaanii biyya Hindii deemanii biyya lafaa naanna'anii nama ofitti hawwatan. Kanaaf caalaa kan bu'aa guddaa argatu warra lafa saamu sana. Lammaffaan immoo mootummaa kana. Mootummaan kan kana godhe horitti sana duwwaa fudhachuu miti. Gargaarsa mootummaa warra dhufee horii investii godhu sanarraa argachuudhaaf karaa dippiloomaasii, karaa qawwee kennuu fi kanaaf warra kana lamaanii kan bu'aa cimaa argatu. Kan badaa jiru saba lafa sanarraa ari'amu. Mee ilaali miliyoonii 7 beela'aa jira jedhaniitu himu. Gara miliyoonii 10 harka gargaarsa warra Awurooppaatii fi Ameerikaatiin jiraatan biyya Itoophiyaa keessa. Utuu sabi beela'aa jiru lafa immoo biyya alaatti hiru. Warri qotan kun immoo kan isaan qotan kan midhaan nyaataa miti. Sukkaaraa biyoofiiwul isa jedhan kana midhaan isa nadaajii ta'uu kan kana fakkaatanidha. Kanaaf karaa dinagdees karaa
poolitiikaas karaa eenyummaas kan badaa jiru warra lafarraa ari'amaa jiru sana. Isaan maaliif akkasi lafa Oromoo hunduma caalaa gurguran akka Oromoon humna dhabee dinagdee dhabee rakkattuu wallaaltuu ta'ee akka isaan jala buluudhaaf kan isaan biyya lafaa naanna'anii akka waraabessi yoo raqa argate yuusee wal waamaa jedhanii nama alaa waamanii lafa Oromoo kan isaan hiraniif. Lafaafuu akkam kunuunsi godhamu warri lafa kana bitan kun eegumsi isaan godhan eegumsa naannoof kunuunsi isaan godhan jira laata? Gaafa lafa sana fudhatanii isaan bishaan sanas waan lafa keessa jirus irratti maayii ba'u. Lammaffaa isaan Profeesor Tasammaa Taayoo tokko maayidee lafi matta'aa barteedhe. Amma warri karaa Awurooppaatiif Ameerikaa biyya adda addaatti dhaqanii investii godhanii caalaa biyya isaaniitti kan isaanii qonnaa kana dhiisaa deemanii lafa sanatu xaa'oo kana nyaatee lafi sun dadhabaa dhufe. Kanaaf lafa saaraa dhaqanii fudhatanii xaa'oo baay'eetti gannaqanii akka bu'aa yeroo yartuutti bu'aa baay'ee fiduuf lafa sana xuuxanii bu'aa baay'ee irraa argatanii yoo lafi sun dadhabee dhiisanii deemu. Keessumatti immoo keemikaalii isaanii lafa sanatti naqanii lafa sana keessa deemee bishaan naqa. Bishaan sana immoo horiin, reettiin, sa'ii, namni karaa gajjallaatii dhugaa. Kanaaf isaan dhuma. Bara Haayile Sillaaseetiif bara Dargii bishaan Hawaas bishaan keemikaaliin waan keessa jiruu fi nama harka 36 nama Affaar dhume keessa bishaan sana dhuganii warra dhumanidha. Kanala Profeesor Joon Markaakis kitaaba isaa keessatti barreesseera. Kanaaf sabi Oromoo kan itti deemaa jiru kana keemikaalii isaanii lafatti naqan kana namni tokko kan kontiroolii godhu hin jiru. Kanaaf rakkinni amma dhufaa jiru kun yoo sabi Oromoo obbaree of ijaaree tokko ta'ee har'a faccisee ofirraa baasuu baate jireenya dhufuu fi badiisa cimaadha. Isaarraa duwwaa utuu hin ta'in. Tole amma akkasiin jettanitti lafa impaayera Itoophiyaa keessaa garee lamatti gurguramaa jira jettani. Lafichi gurguramu kan kibbaati. Lafa gara kibbaa jiru kana Oromoo dabalatee kan Gaambeellaa, Beenishaangul dabalatee warra kibbaas dabalatee lafni gurguramu kun immoo humna lamadha jettani. Humni tokko hiyyeessas haa ta'u qotee bulaas haa ta'u kan Tigraay isaan dhaqanii Gaambeellaa irraa bitaa jiru, Beenishaangul irraa bitaa jiru jettan. Oromiyaan immoo namoota biyya alaarraa dhufanitti gurguramaa jirti jettani. Kana dhaloota dhufutti yoo shallagne miidhaa qabaa dhaloota dhufurratti lafa kana namoota biyya alaas haa ta'u biyya keessatti baroota dheeraadhaaf yoo gurgurame jechuun lafa tokko waggaa 99f nama biyya alaatti yoo gurguran akka seera addunyaatti ija seera addunyaatiin yoo ilaalame yookaan akka dippiloomaasiittis yoo ilaalame seera qabeessummaasaa fi miidhaa fi faayidaa inni qabu akkam ilaata dhaloota dhufuuf? Lafa Gambeellaa, lafa Beenishaangulii mootummaa tajaajiltu dhaqanii lafa fudhatu. Garri caalaan isaanii immoo warra Tigraay jechuun amma yoo wal bira qabdee ilaalte bara Minilikiif bara ammaa warri amma dhaqanii lafa sana fudhatanii malkaanyaa haaraa Tigreeti. Malkaanyaan durii caalaan isaanii warra qawwee qabatanii dhufanii naftanyoota caalaan isaanii Amaara. Amma immoo kan fudhataa jiru warra Tigreeti. Egaa biyyi kun akka ilaalcha dimokiraasiitti biyya dimokiraasii miti. Saba miti kan murteeffate akka biyya sana keessa jiraachuudhaaf. Biyya sana keessa akka Oromoon jiraatu humnaan harka biyya sana jala kan inni gale. Biyya sana keessa jiraachuudhaaf dhiisuu isatu murtee dabarfata. Murtee dabarfachuu kanaaf immoo haqa qaba akka seera biyya lafaatti United Nationiin bara 1960tti mureetti. Kanan arganne egaa sabii. Kanaaf sabii Oromoo wallaansoo qabuutu irra jira. Badiin inni fidu saba amma jiru duwwaa utuu hin ta'in ijoollee isaatti badii cimaadha kan inni fidaa jiru. Maaliif sabi tokko yoo lafa isaarraa ari'ame lafa dhaquun qabu. Lafa dhaqu gaafa dhabu magaalatti dhufaa hattuu ta'a kadhattuu ta'a amma akka naga'utti
kadhataa baay'een Oromoodha jedhan. Annaladhee guddattee yeroon biyya sana bahe takka kadhattuu Oromoo nama tokko duwwaan beeka. Hin jiru kadhattuun biyya Oromoo keessa. Kadhattuun aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama rakkate community sanatu gargaara. Amma gaa community rakkoon baay'ee waan itti dhufuuf rakkataa isa gargaaruu hin dandeenye nu rakkataa ta'e. Kanaaf rakkoon cimaan kan dhufaa jiru dhaloota isa kana duwwaa utuu hin ta'in dhaloota dhufu gara fuulduraattis rakkoon kun bal'ataa deema. Dhumarratti Dooktor falli maalire? Gaaffii gaariidha. Falli maal jedhu beekumsi humnaa jedhu. Tokkoffaa seenaa keenya dhalooti amma seeraan baruutu irra jira. Seenaa isaa baree waan amma irratti gahaa jiru baree tokko ta'ee humna tokko ta'ee diina badiisa irratti aggaamsisaa jiru kana ofirraa faccisuutu irra jira. Kanaaf karaa danda'amu hundumaatti keessattuu namni ala jiru communitiin iddoo hundumaa jiru waan amma hojjetamaa jiru kana walgayii adda addaa godhatee tokko tokkoon baruutu irra jira. Ijaarri polotikaa Oromoo adda addaa addaddummaadhuma isaanii qabatanii kan isaan gara fuulduraatti hin geggeessine jedhanii yaadan yoo Oromiyaan jiraateedha. Oromiyaan jiraachuudhaaf immoo sabi sun lafa sanarratti jiraachuutu irra jira. Kanaaf kanarratti kaayyoo tokko ta'uutu irra jira kan Oromoon humna tokko ta'ee wallaansoo qabuun irra jiru. Lafi jiraatu malee sabi tokko neeshiniin tokko jiraachuu hin danda'u. Oduma irratti waa'ee Addis Ababaa maaster pilaan jedhan kana isaan kan kana qopheeffatan bara 1999 hamma 2009tti Liyoon kan jedhu magaalaa Faransaayiti wajjin qopheessanii maaliif amma kaasan isa dur qopheeffatanii tossanii ka'an haga maaliif gadi baasan kan isaan gadi baasaniif Oromoon har'a laafeeraa laafina isaa kana argine amma oolchina jedhaniiti kan isaan kaasan. Lafa sana yoo akkasitti diriirsan nama miliyoonii meeqan lafa sanarraa buqqaa isa duwwaa miti immoo lafa warra Abisiiniyaatiif warra Saawuzerni Piippilii walitti fiduudhaaf lafa Oromoo iddoo lamatti kutuudhaaf lafi kee immoo yoo daariin isaa tokko ta'e malee biyya tokko ijaarrachuu hin dandeessu. Kanaaf kunis laandi giraappii yookiin lafa saamuu irratti hundeeffameeti kan kana ta'e. Kanaaf ija tokkoon sabii Oromoo lafa jirutti tokko ta'ee diina isa eenyummaa isaa irratti aggaame kana wallaansoodhaan ofirraa deebisuutu irra jira jedheenii ilaala. Tole, Dooktar Alamaayyoo Kumsaa Chaarles Yuunivarsiitii Cheekii keessatti barsiisaa sooshoolojii kan taatan guddaa galatoomaa fayyaa ta'aa nagaa. osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjatee bulaa qonni hafeeti. Maatii facaasee alatti baqachuuf karaa nu deemee akka yaada ta'u dhumee galaasa dhabee waan nyaatu karaa nu deemee akka yaada ta'u dhumee galaasa dhabee waan nyaatu.
gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa kunni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa kunni hafeeti. Abbaan koomee jettee gaafatti immoo nabbaa malee yoon guddatti har'aa boru dhufa jettee sossobdi abdiin murannee dhufa saa'eeti boora garaan addaa seenimmaanii wareeree mataa hiraara jiruuni boora garaan addaa seenimmaanii wareeree mataa hiraara jiruuni. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa kunni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa kunni hafeeti. Manarmeya ehin korre tokkicha deesee bakku'ee dhabdee kan silaa ergatte siin ergamte humna hin qabneen duydisii jitee osoo jiraattee numan jallifne ilmi sii kufee karaatti hafee osoo jiraattee numan jallifne ilmi sii kufee karaatti hafee. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aaf jennee kanumaan xumuruu keenya. Waan nu caqastaniif guddaa galatoomaa jenna. Yaada keessan immoo karaa feesbuukii raadiyoo simbirtuutiin yookaan immoo karaa iimeelii keenyaa radio@simbirtuu.com yookaanis karuma adda addaan yaada keessan yoo nu qooddan gabbina sagantaa keenyaaf qooda guddaa akka qabaatu isinitti dhaammachaa sirba kana isin affeereen jira. Mashoko michuko, mala